karaa ati jireenya keetiif karaa ittiin siisaa qe'ee jechuudha. Waan akkasiifumoo xiyyaanii fi teenyaa jirti. Xiyyaanii fi teenyaan addaa jirti Oromoon sagalee haataatu isaa tola baatu. Dhugumatti futiin maal jebeeta namni akka lubbiyyee nagarree maaliif ka jettu hoo ta'ee jehen. Abaluun kun waan kana naa jechaa godhu jira. Waan kana yooniin je narraa dhiisaa hin qabdu. Nama qulqulluu nama of ta'ee deemu waan itti jiru san malee waan ifi jaalatte san malee abaluun anaajee waan kana godhu jira. Anaajee waan kana raadisaa hallayya seentaa je. Sagalee sanumaafu haatoo labaatus yoo qabaatte fira qabdu yoo qabaatte namni si jaalata zaban ammaa kanatti sagalee abaluun ni bareedis hin jiru abaluun ni dalagatti sijaa sagalee sirni bareedina ilaalan kutee jira. Kanumaan durraa maaliif fadhiin kiyya maaliif amma fakkeenyaaf jaalaltiin fi fadhiin dirqeedha. Ani isa jaaladhe fi na jaalachuu hin danda'u waan ta'eef ani waa'ee isaatti dhiisee obbolummaatti isa qabadhe ani fadhiin kiyya jijjiira. Harreewwan lafaa ka'ee if fakkaadhee akka nama dhuunfaa tokkootitti fakkaatee warra qarqaaree kan dhaabbadhee qarqaaree bikka guddaa ga'e fatii miti hafate walii kan fitu dhibbara dhibbatti amantii hin qaban baas. Ati amma yaada isaa keessaa ba'e ishii inni obboleessa kee qaaliidha. Obboleessa kee jireenya jijjiiredha sagalee kana biraan immoo isarra ilaaluu hin qabdu. Kana jechuun amma fakkeenya inni waggaa meeqa dura kan waliin jiraataa ture dhiisee si jaalataa jennu. Kana jechuun immoo si illeen si waliin jiraachatillee kan si caalaa isa jaallattu immoo boru yoo dhufte boru si'is immoo ni geeddara jechuudha. Kana jechuun immoo nama jechuu miti kun sagalee dhala namaatirraa immoo kun hin eeggamu. Waaliin farmaasiin dammachuu falee haasawaan isinitti hime malee already waa dhaba fida waa dhabne kasum godhe hin qabu waa dhabne dachiisa godha. Waa dhaba sansiitu godha malee waa dhabne sin ganu waa dhaba san garuuf tattaafachuu qabda sagalee. Naamani ati caalaa kan si caalaa jaallatu kan ati jaallattu osoo hin taane kan ati osoo hin jaallatiin inni si caalaa si jaallatu si dhufa fuuldurri kee yoo ati cimtee wallahi dubbii tana naa qabi waan akkasii immoo akka malee taatu seeris baqa gaafa nama tokko jaalattee namni sasitti boone rabbii nama sancaa jireenya sancaa nama tokko sababa si godhee si bidaarsin je kana na amane seeris wallahi laazim wanti beeku qabdi dubbii. Amma sakkaantaa taatus akka nama takkaatitti bakka waa hedduu bal'inaan waaniin isii sanirraa haasa'uun qaba jecha akka malee miira fayyadatu milii kaleetaan qabu jecha akka malee qalbii fayyadatu isarraa illee abdii na kutachiise jiruu xiyyatanarraa illee abdii na kutachiisu naan jettii jechuudha illee isaasa san waan ta'eef ani jijjiiramne fadhiin kiyya ani jijjiirama malee fadhii kana silaa arguu isaatu faluugiin oromootu na hin jaalladha akkanaaf hin hojjaa hin jaallata malee fuula isaatti arguu faluu jechuudha. Jiruu xiyyaa fi akkanaan keessa dabra waa hedduun itti dhaga'ame hedduu latti baqqaanii jiraame maaliif akka isiin naan jette san isii caalaa namoonni isii gattee hin qabu jechuun shaallaa dalagadhee keessaa waan fayyee miskiinummaa xulidhaadee qabdii jira sagalee san waan ta'eef har'a as ga'ee namni sappoorti si godhee si cinaa dhaabbachuu waanuma jiruuti san waan ta'eef nama kana caalaa bakka guddaa ga'ee isin mul'atee isin boonsuu abdii firraa qabaa takka farratti isin jecha sannaan jechuun hedduu tagarratti dhagahame bal'inaan isin hima ammallee hin danda'u jechuudha sagalee namni kun amma wallaahi guyyaa sana akka isaan jechisiisa hedduu baxaam itti dhagahame sagalee ani haatoo labaatus seenaaf numaan dubbadda garuu jechasiisanii silaa akkan yoo jechasiisan yaadadde isa kana fuula isaatu argaan faru waan ta'eef haatoo labaatus nama tokko guyyaa lamatti baafatta jan gaafa rakkattee fi gaafa fayyadattee fadii jechuun nama fatii kana bar akkuma inni jaalattaa nan jettan fatii kana bar namni waan irra nama jaalatu qaba gaafa namni mogganna darbee gaafa namni qoban naganii ayizoo arafaati agandummaan jee kan talasin jaalatu diim nama jaalatu qaba jaalani qabananii qalbii kiyya jabeessee hamlee deemaa eegee ayizoo jee asii dhageessee galee san waan ta'eef namni kun akkamitti jaalatamaa dura akkaataa inni sii ta'e olka deem joonii deem ciisi hayyoonii haa sii galee garuu an kabajaan na kabajuu jaalladhanaaf fakkaate shawwadamuun numa jira nama tokko numa jaalatu jibbitaa haa ta'us kin an jecheesi naan jidda sanas hojjechaan ittiin gochaan itti mul'isuudha malee qaroodha jedha sila fadiin inni jaaqaa isaa beekni waan ta'eef kalma isin jechuu barbaade anilleen sapportuu doonii warri dubbaa keessa jirtamu hundattuu baareen kaadar hundatti erguu dandeenya karoora xiyya dalagaadha an amma kana isin jechuu barbaade isinitti illee dheerise ifa manaa godha.
Hayyeeti amma karoora kee hojii keellee waan sirreeffamuu qabu sirreeffadhuutii dafii hojii galii maaliif waan amma wanti hojjettu onlaayiniidhaan faayi waan ta'eef vaariyaalii si ba'a oromoo hedduun si jaallata fatii immoo obboleessa kee qaaliidha yeroo hunda du'aayii godhiifi wallahi dubbii waan takka hin dheeressin maashaallah dhugaa nama anamma jechi isin naan tuttesa wallahi billahi tafai wami qaddana be malika diyata gasi galcha ko mal fayyadu hote በጣም እንትነት ደገና አናራ ዋደብ ዲዮንቴ ዋደብ ኒበርኔ ንደበ ማበር ዋደብ ነማቱ ተመሲ ሳበር ሲጋሌ እስኪኑማ ኦሬዲ ነምኒ እስኪኑ በሎ ጀናራ ኮ ነው ዋት ረቢ ነማጃለ ተፈታን አረቢ ኸየለ ነጃለ ተለበጫለ ነማ ረቢ ጃለተ ነምኒ ጃለተ ሲጋሌ ፈታና ሳሁን ደዱበ ኦብሶ ከባት ዱባይ ሚገበል ካውኒ ዱባይ ሲጋሌ ዱባይ ቆጥ Amanaa godhiti bareeddu ko ammaati lubbiyye koo yaada akkanaa kana namni biraallee dhufee yoo sitti kaasee yaada fatiin jaalala walirraa dhabnee adda bahee kana gonkumaa hin kaasin bakka waa'ee hojii keetii fi waa'ee barooma keetii. Maaliifin kana dubbadde beekta? Fuuldurumaaf. Dubbadeef ani fatii hin dubbanne already duraanillee miidiyaa irratti anaatu siin jaaladha jee ol bahee bara warri duraan irraa hordofu jirtan haa ta'u yoo ta'e Tuhanillee fatii aanaa gusiyaate je meedara tolbee malee fatiin nam beeku isan beeku saa walala inna dhugaadha jechi koo amma inni bakka isa boonsiati kanaan booddee hojjedhuuti obboleessa kee qaaliidha obboleessa warqii argatte dhugaan siin jedha nama garaa haadha tokko keessaa baaniyyuu obboleessa akkanaa hin argatani obboleessa amma nuti jechuudha ijoolleen araba jiru kun baay'een keenya hojjenneetu qarshii keenyallee nu jalaa balleessu yeroo biyyatti ergine kun immoo garuu maaliif isin jechuu barbaade beektanii Haatoo dhabaatus ani akkanatti naarre bilees jireenya mataa fayyaa bakka Oromooti yaa hojii delegaati yaa hojii biiziiti akkanatti ta'uu fadha malee ani dastee isaatis ni seenu wana isaa sun dubbisu. Siigalee nama 454 jirtan hordoftoonni hayyo hundi sheeksar walii gadaa akkanaaf inni ani walii liibsaatis seenu seeres bakka feeritee delegaati yaa hojii biiziiti. Yoo akkana namaan ta'u. Maa. La Arafat amma seerarraa badaarta dhugaa rabbii siin jedha anna maaliif ka jettooti lubbu kana jechuus hin qabdu namni kun haadha okay mikinaata qaba beekta wanti cufte saa dhugaa keetti lubbu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum salaam irruma sanumarraa cadhisiiti yaatummaan dalagaa kan kee qofa tukuratti irratti godhu dalagaa kan kee qofa dalagadhu qabsiisaalleen seenu maaliisaalleen seenu jedhi lubbiyya ishee namni kun hadha qoy lubbu hin haasofta qoy namni kun hadha nama gargaaree bootaa kana nama si geesse hadha namni kun maal asaabaaf duubatti hadhaan weetti tana nama wajjin bakka kana geessee jennaani qaalii akkanaa na haasofti na dubbatti jecha jedhamutu dhufuu danda'a siigalee lubbu qabsiisaallee seenu jedheen mikinaata nan gaafanne barammees sirriidha mikinaanni maaliif ka jettootee amma laal namni kana mazaalatuun ijaasottee onneedha beeka onnee fi garaan nama jaalata Ara mirti numinoni. akkanatti gizeen isaa hojjetaayee haasoo garaan nan danda'u waan ta'eef anillee akkaataan isatti irraanfadhee isa sabree akka nama yaani yoo inni du'e romaayina qaba akkasitti tattaaffii godhuuf hojii xiyyaarratti wanta niyyaa qaba beekta waan ta'eef ani gastee isaan seenu gastee xiyyan seenin gizee rakkaata osoo hin darre naqame nagaa fayyaa wal gaafanna ammallee kana wanti niin jechuu barbaade malee mikinaata kan akkanaa beeytanii fi yaada kenna dhuudhifama wajjiniin lubbiyyee isa asirratti ana sirrii fakkaatiin ati mul'anne maaliif yoo jette nama kaleessa eessaa si kaasee asiin si ga'eedha waan ta'eef akkasitti sarraa fagaachuun qaba maaloon qabaa osoo hin taane onnee jaalala obbolummaa osoo hin taane jaalallummaa isaa sanin hir'isa jedhi malee wanta akkasii yaadde taanan immoo Oromoon ammuma si jaallatu si jibba barget dhugaadha namni si jaallate si jibbees rakkoon qabu garuu immoo ta'ullee Oromoo biratti ilaalcha badaa akka qabdutti mul'ata waan ta'eef wanta akkasii gochuun qabdu maarree gastii waliin seente obboleessa kee warqiidha bara sanima waan nama galuuf inuma gala qaanqeewwi
Hanqeen abbuumarra guutii guutii seegalee Dhugaadha itti abbuumarra bu'ee guba. ibiddi abbuumarra biyya gubaa already namni jaalatee inuma jaalatti waan nama gootu beeka inuma keenya jaalalaa beeka nama tokkotti onneetii irraa jaalatee jireenya hundee duraan maratatte isa kan argachuu qaba itti sammuu teetitti himte gaafa namni sana argee jaalalleen qaba isa jaalachuu hin danda'u bolummaadha siinjee isa faana deemuu dandeessu waan ta'eef kanarratti yoona jibban amma haana jibbanii dhugaa dubbachuuf firummaan hin baddu siigalee ati nama tokko ol kaatee maratattee jireenya hanje fuulduraan isa jaalalleen qaba siinjee isa faana beekamee deemuu dandeessa bitta san bu'imee yeroo isa galtu miira biraa keessa galtu. Ati miira jaalalaa san keessaa beektu miira obbolummaa yeroo hunda akkamiin baata onneedha bar onneen nama jaalata malee garaan nama jaalatu malee wayii afaan gaafa si'iif immoo iddoo guddaa kan qabu kan jaalallee kee kan abbaa manaa kee hanga dhumaamma lubbuu keetii waliin jiraattan kan abbaa ijoollee keetii kan ta'u kan jaalala dhugaa siif qabu gaafa argatte isa hin dagatta ammaaf garuu yaali andanyaa immoo amantaa keetiin du'aa godhi. Obboleessa koo qaalii kana yaada biraa keessa akka na baaftu miira biraa keessa akka hin galle ati na gargaari yaa rabbii koo jedhitoo du'aa godhi malee kazaa kan raaf immoo hojii an agarsiisisa boonsi Oromoo boonsi ana mana akka kana iddoo guddaa akka geessee too'e Oromoo boonsitu akkasuma dadhabbii isaa kanalleen si dadhabeera si gargaareera asiin si ga'eera so isa kana akka gammachiistu abdiin qaba malee yaada Kasi yaaduma isaatiiyyuu ati kanaan booddee waa'ee hojii keetiif of sappoortii si goona koppiliin kini godhama akkasuma hojii keetii irratti tukuratii godha. Fatiin argine dhugaa siin jedha. Hin bareeddu siin hin jenne hin bushooftu siin hin jenne wallaahi hin jedhin kunis sirraan eegamu. Hadhaa inni bakka kana si geessee akkana jechuun inni sirraan eegamu. Amira. Dhiifamallee wallahi awwaa iddoolee dubbachuudhaaf miti garuu maaliif ni beektaa namni tokko dhugaadha hireen koo darbiiti namni wal jaalatee wal fuudhuunis ni jira wal jaalateetis namni wal dhabuunis ni jira waan haaree amma dhiifama guddaa wajjin maal ofiis dhiifama hojjaa warri hamsana dhageessa wantoota silaa kan qabdan keessaan isinummaa yaada kana keessa yaa baanu yaa taphanu mana ishee oo isnuuf guyyaa ishee sa'aatiin kun sa'aatii gammachuu isheeti bakka yaada san keessaa baa dhiifama guddaa wajjin ni beekti isheen kalaas bakka taphanna yaada biraa jijjiiraa please. Ilna maal jirtan? Baraanis akkasiin jedhe. Addunyaan faraqaadha jechuudha. Tanaasuman nuudhaa baajjete. Tanaasuman nuudhaa baajjete. Rabbi isiillee wallahi bakka isiin yaadde olitti akka isiin barbaadde olitti haa ta'uufi. Sigalee gaafa nama tokko jettee bochee namni sana deebi'ee jilbaasa jala boye. Saniifuu ati laal konfirensiin kee niyyaan kee amaaraachiin kee maal tokko badalagaa ta'uu qaba. Amma hojii yoom jalqabda lubbiyyee si eegna koppiliik si goona riipoost si goona viidiyoo onlaayiniidhanii miire tiiktookidhaan hojjettaa miire. Lubbuutiya. Riipoost si goona waan hundaan intini jenna koppiliink gochuudhaan sana booddee bareedaa gabayaan bashbashi ta'a.